حياكم الله يا عيال العم. كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ warrimmoo as keessa jirtan lafa nuti jirru tana keessa jirtan dhuftanii meeshaa waa hunda as keessaa bitachuu dandeessan gatii isaa gatii rakhisha ta'eeffaadhaan argachuu dandeessanii kanaan isinii dhaamaqee kophee shamarranii as keessaa tajaalattanis numaa tuqaadha gatii isaaniillee isinii himuuf teenya viidiyoo biroo irratti yoo rabbi biraan taate warri waan jaalata qabdan as keessaa yaa salaam Birammo uffanni miilaa hanga faana hanga miilaa mataatti rifeensa hanga qeensatti wanti irraa irruun jiru dubanni dhalaa jira wanti faffacaafatanii maal godhatan kamata kaayyatan qeensilleen wannummaan hin jirre hin jiru oolmee keenyarraa itti fufa akkanumatti bifatanaan way isin garsiisa wantoota jira waan kana qofa osoo hin taane waan baay'ee as keessa jira السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو دعوتو هردوفتوتا نماف ميديا رئيس جرا بكو جرا ان ولين جرا صاحب ساقالي مچا بيوتنا جچودا خير ما هوندو ولين جرو ولين جراجه چودا هوندو كيسنو كم جرتن سنين جچا ارا مال سنگر سيفنا بكتونس بكو هوجيت بكو جي خيس جرا خناف بغنغا ولتي ديبينه نما في ستي بدي ستوري وريجتن هندي نما في بن جرا هلا ركو بيوت خنا خيس جرتو في خنو هندي كا ولتي ركو مال جرو خار كا قبدو ستي سي خنا مال وان برا كبراني نغان كبجرا كنو ولتي دي بني جرتني سنينجا نما فسمان ولينغا سنينجنا حياكم الله يا عيال العم. كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ أي ورّي أفان كرم بيه خوني بيه ورّي أفان كرم بيه نمو إن بيه خطري مال سنين جاء أكم جرتن نجا يا إلمان أديرني كما نجالة سيريس جالتا نعافتنا أيسي جرت جتري ماسك يسديمي بكوجي خنا سنين كرسيسا خنا الرخاف مو أما بودا فيديولي اللي يرو تكتا كيرو عملنا مخينيا خنا لالو مالي في الرا دباجر سببني الرا دبونيو rakkoo malee balloo arkaan jiru hamtuu malee gaarii arkuu waan dadhabnee fi lafa tanarra wanni guutee jiruuf qilleensa kanarra wanni guutee jiru nama jibbisiisa kanaaf suutuma suutaan isinii dhufna manni kun mana keessanii jabeeffadhaa haa jabeessinuu isiniin jenna kakaaliwoon koo warri immoo as keessa jirtan lafa nuti jirru tana keessa jirtan dhuftanii meeshaa shaanxaa uffata kophee waa hunda as keessaa bitachuu dandeessan gatii isaa gatii rakhisha ta'eeffaadhaan argachuu dandeessanii kanaan isinii dhaama keessattuu warri naannoo nuti jirru kana keessa jiru bakka hunda jira marka jechuun kaampaaniin kun markaza guddaa waa hundi keessatti dalagamu jechuun wanti isa keessatti hin dalagamne maali qoricha nyaata faa hin jiru jechuudha wanni biraa immoo uffanni miilaa hanga faana hanga miilaa mataatti rifeensa hanga qeensatti wanti irraa irruun jiru dubanni dhalaa jira wanti faffacaafatanii maal godhatan kamata kaayyatan qeensilleen wannummaan hin jirre hin jiru yoo keessa deemen garsiisetan keessa deemen isin garsiisa bakki tun amma bakki jirru bakka shaantaati egaa oromooti kun bakka shaantaa keessa jirra shaantaa kun bifa kanaanii ilaaluu dandeessanii shaantaa hamma tokko akka danda'ametti isinii yoonni godhutu jira shaantaan kana qofaa miti gaa asiin ardiin tun keessa deeminsa nama feesisa akkanatti keessa deemnee isin garsiisuu barbaada shaantaalee bifa barbaaddanii jira gatii madaalamaanis warra as keessa jiru bifa saniin argachuullee akka dandeessan abdiin qaba inshaallah isin rabbii akkam nagumaa jirtanii سلامتا اسنيكوني اما نو سكنة تاوت جرا ان شاء الله شانتا غوري دينيا خنا جراتن اي غو صبر بادني تي شانتا دي ساينا فيتنين اسني كوبي سني بيتو اكبيتتن اي تاسسو اي وان برباجي ساده هند اكا غدتن اي ابدي قبنا اي
namoonni keenyas waan kana gartee shirkuudha wal biraan dhugaadha. Maaliif uffanni yeroo takka takka kuma meeqaan dhufee gad bu'eeti jechuudha. Sanii gad ta'eefaa yeroo gurguramuu jira. Walumaa galatti gatii madaalaa jechuun maal jechuudha? Hamma humna keessanitti ka godhachuu dandeessaniitu jira jechuudha. Kanaafuu dhuftanii warri naannoo tana jirtanis irraa bitachuu dandeessanii akka dhuftanii bitattaniin isinin ja'a. Kanaaf har'a as keessa jirragaa oolmee keenyarraa itti fufa. Akkanumatti bifatanaan isin garsiisa wantoota jira waan kana qofa osoo hin taane waan baay'ee as keessa jira. Waan baay'ee as keessa jira. Waan baay'ee amma hin jabneetu as keessa jira gaa. Kana gatii rakishaan argachuu dandeessan koottaa bitadhaa isiniif gurgura. Ammas akkuma beekamu warri shamarranii meeshaalee shantaa qofa osoo hin taane borsaalee uffannaa osoo hin taane kophee waan garaagaraa faashina yeroo ammaan tana walii wal qabatu amma deemu bifa adda ta'een faashina buusaa jira. Isinis warri naannoo tana jirtan dhuftanii ittiin irraa bitachuudhaan itti bashannanuu qabdanii ittiin faaya isinii jira. Waan baay'ee jira. Wantoota hunda yeroo isaa eeggatee kan isin biraan ga'uun ta'a inshaallah isin rabbitiin. Kanaaf meeshaalee garaagaraa jira. Hitta meeshaan hanga faaya manaa afata maal jedhani meeshaalee fakkeenyaaf alawaadaa waan hin jiru. Amma kun kophee shamarraniiti. Kophee shamarranii bifa tanaan egaa bifa adda ta'een kan jirtu. Kophee shamarranii kophee laaftee tana qofaa miti. Kophee shamarranii amma keessa deemee isin fixuu hin danda'u. Kophee shamarranii dhiiraallee numa jirti. Bas yeroo si amma kunis huccuu maalitti si jaa tajoolleeti huccuun nama dhiiraatis akkasuma jirti ta shamarraniis ni jirti. Kopheen shamarranii ta dhiiraa walumaa galatti wanti uffannaaf dibannaaf waan garaagaraa na barbaachisu jechuudha. Uffannaan hundi ni jira jechuudha. Hanga daa'imman amma dhalatteetti jira. Kana gaammaa osoo hin taane yeroo isaa eeggatee kan isin biraan gagga'uun ta'a. Kanaafuu warroonni naannoo tanatti argamtanii hundi keessan dhuftanii bitachuu qabdanii akka bitattan isinii dhaafa jechuu barbaadeeti. Amma shirguudhaadha wal biraan ga'a. Ammas meeshaan gatii isaa akkuma reefu isinii kaase gatii madaalamtuunii jechuudha. Kan isinii jirtu hamma humna teetittis bitachuu dandeessaa. Sanii olittis akkaataa dandeettii keetii bitachuu dandeessaa. Wanti kana keessaa nama dhidhibuu hedduu hin jiru. Dhuftanii bitachuu dandeessanii waa bitachuu fakkeenyaaf wantootuma bitachuu na barbaachisu reefu isinii kaaseen jira. Wanni as keessa hin jirre qorichoota liqimsan dhukkubaaf jecha sanii fi maal qofaatu hin jirre nyaata qofaatu as keessa hin jirre malee wanti namaaf barbaachisu hundi as keessa jira jechuudha. Hanga sa'aatii manaatti hanga meeshaa mana faayanitti wannummaan gaas keessa hin jirre hin jirtu. Kanaaf amma huccuutan ilaala. Amma hamma takkaan irraa isin godhu jira beekaa. Hamma takkaan isin godhu jira. Kaaftanii har'a keessa na oofu jirtan gaa keessa deddeemamee as keessa isinii deddeemeetiin akka gaariitti isinii waraaba. Yaa salaam maashaallah jaa warri asitti naannoo tanatti argamtan koottaa bitadhaa. Gatii madaalaan uffata gaggaarii kunis maal jedhan koota ijoollee daa'imman jechuudha. Kun koota akkasuma kun nama guddaatis jira jechuudha. Nama guddaatis jira. Kun koota amma ijoolleewwaniiti. Koota ijoolleewwanii
TV akkasumatti kunilleen qootmatee garagara bifa garagaraatiin jechuudha hodhame huccuu ijoollee walumaa galatti kana malee kophee irraa xiqqummaa sitti isinii deetiin yeroo birootii walitti deebina maaliif walitti dheeressuun hin qabnu kophee mee kophuma shamarranii ilaala har'a shamarran maaf ijoolleedha kan hin qabadee dhufe warri dhiiraa ta'e nyamaa hambifta jechuu dandeessan teessaniis akkanumatti bifa kanaan qabadee dhufa gaa keessatti deemuu kanaatu hedduu wanni asii fi asitti hin dhaabbatu ooyiruu nama meeqaanii ta'a maashaallah hoottaa bitadhaa warri naannoo tana jirtan yaa isaadha yaa salaam yaa salaam yaa salaam tun kophee shamarraniiti gaa kophee shamarranii as keessaa tajaalattanis numaa tuqaadha gatii isaaniillee isin himuuf teenya viidiyoo biroo irratti yoo rabbi biraan taate warri waan jaalata qabdan as keessaa yaa salaam kophee isinitti toltees as jala nu kaa'uu dagatinaa maaliifi yaa salaam maashaallah 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 laal akkanuma laal ta isinitti tolte immoo as jala nu kaa'a hadara as jala nu kaa'aadha arraaf isinitti dheeranne fakkaatti umurii isin dheeressu yaa salaa yaa salaa yaa kanaafi warri naannoo tana jirtan kanaa isinii dhaamaa warri naannoo biroo jirtanis bakka jirtanis salaamtaan teenya isin bira haa geessu ammas isa kana wal biraan nugaa jajjabaadhaa hanga tabirootiin walitti deebinutti baay'ee jenna baay'ee nagaatti.